Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa. Chaanaliin kun chaanalii keessan, chaanalii isin ittiin mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa argattanidha. Namoonni haaraan gara YouTube chaanalii keenya dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maamila ta'aa. Odeeffannoo fayyaa guyyaa guyyaan argadhaa jirna. Duraan dursa akkuma beekamu chaanalii keenya kana hordoftoonni amantii garaagaraa hordoftoota amantii musliimaatiin baga guyyaa Ramadaanaa yookiin guyyaa soomana Ramadaanaatiin geessan isiniin jenna. Yeroo gaarii akkasiniif ta'u abdii guddaan qaba. Akkuma beekamu soomanni fayyaa hafuuraa keessaas tokkodha. Gama fayyaatiin baay'ee deeggarama. Namni tokko uumaa isaa yookiin Rabbi waliin hariiroo guyyaa guyyaan uumuu qaba. Keessumaa yeroo sooma immoo hariiroon addaa uumamu kuni soomaaf sagadaanii fi salaataan fuula Rabbii dura turuu yookiin fuula Waaqayyoo dura turuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti tariitii akkuma beekamu soomana keessaa xiqqoowwan akkuma sasalphaa ta'an nama mudachuu danda'u gama fayyaatiin. Tariitii akkaataa nyaata keenyaa nyaata akkamii nyaachuu qabdu, nyaata akkamii nyaachuu hin qabdanii, waan akkamii gochuu qabdu, gochuu hin qabdanii kan jedhu gama fayyaan kan jirudha. Gama quraana irraa hin taane gama fayyaa wantoota jiru kan waliin kaafnee haasofnu ta'a. Maaliif akkuma beekamu soomanni qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti namoonni sooman umuriin isaanii ni dheerata kan jedhu qorannoon tokko lafa kaa'ee jira. Yeroo soomii kana keessatti immoo wantoonni garaagaraa isin mudachuu danda'u. Kanaaf immoo nyaata ispeeshaalii nyaata nyaatan mataan isaallee akka dadhabbii isinitti nuumne dadhabbii maaliif namoonni dalagaa dalagdu baay'een keessanii dalagaa malee taa'uun hin danda'amu. Yeroo kanatti dadhabbiin miirri garaagaraa dhukkubbii garaagaraa akka isinitti hin dhagaamneef maal gochuu qabdu kan jedhu irratti waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu yeroon suhuraa fi yeroon ifxaraa jedhamee jira. Yeroo suhuraatti namoonni hundumtuu nyaata barbaachisaa qaama keessan anniisaa fi humna isiniif kennuu danda'u yookiin immoo nyaata gahaa ta'e nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessaafuu keenyaa fi Oromiyaan bakka biraattis nyaati garbuu shoorbaas ta'uu danda'a. Ruuzaa fi kuduraa fi fuduraan wantoota badhaadhaan kanneen nyaachuun baay'ee gaariidha yeroo suhuraatti. Akkasumas immoo argannaan killee fi aannannis yeroo suhuraatti yoo fayyadaman baay'ee gaariidha. Dandeenyaan juusii alaa bitamu osoo hin taane fuduraa garaagaraa irraatii maangoo irraas ta'ee appilii irraa juusii qopheeffachuu ni danda'ama mana keessan keessatti jechuudha. Kun fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan bira yeroo suhuraa wanti gochuu qabdanii yeroo kaanis yeroo baay'ee nyaata soogiddii yookiin ashaboon itti baay'ate nyaachuun gaarii hin ta'u. Maaliif soogiddii elementii soodiyeemii of keessaa waan qabuu fi nyaata soogiddaan baay'ate yoo fayyadamtanii funcaan amma akkasii munceessu godha jechuudha. Maaliif bishaanni qaama keessan keessa jiru garaa kaleetiin gara laatti akka dhabamsiifamu godha daddafee jechuudha. Akkuma beektan immoo funcaan amma yoo isinitti buusee bishaan baay'ee isin dheebossa. Yoo baay'ee dheebottan immoo xiqqoo dadhabbii isinitti uumuu danda'a. Danqaa isinitti ta'uu danda'a waan ta'eef nyaata soogiddaatti baay'isanii nyaachuu dhiisuun gaariidha. Bishaan sirriitti dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Bishaan qulqulluu anni qaama keessaniif qaama keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bishaan gahaa ta'ee fi bishaan sirriitti dhuguun illee baay'ee barbaachisaadha. Yeroo suhuraa kanatti nyaatawwan dafanii gara nama keessaa dhuman tokko jiru. Fakkeenyaaf amma daabboodhaaf paastaa fa'aa yoo ilaalle isa qofa fayyadamtu yoo ta'e garaa keessaa dafee dhumaa jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen irraallee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jechuun amma danda'ametti gosa gosaan nyaachuun gaariidha. Inni itti aanu yeroo ifxaraa irratti
yoo danda'ame fakkeenyaaf amma nyaata salphaatiin jalqabuun baay'ee gaariidha. Namoonni tokko tokko wanta fakkeenyaaf amma wanta dhugaatii lallaafaa kan supermarketii fidanii kan fayyadaman jiraachuu danda'u. Yeroo baay'ee tamiriin nyaata gaariidha. Sukkaara illee of keessaa qabdi waan ta'eef namoonni baay'een musliimonni baay'een isaan jalqabuun ni gaariidha. Inni kan biraa nyaata mi'aawaadhaan utuu jalqabuu dhiistan ni gaariidha. Mi'aawaa yookiin fakkeenyaaf yeroo baay'ee namooti wanta juusiiwwan supermarketii garaagaraa bibbitaman jiru kan warshaa galanii ba'an jechuudha. Akkuma jalqabsanitti immoo fiyaalee manatti kan qophaa'antu jalqabame gaariidha. Kanarraa fiiggachuun gaariidha. Inni kan biraa zayitii fi nyaata qibaatii baay'inaan of keessaa qabutu fayyadamuu dhiistanitti gaariidha. Jalqabarratti nyaata gosa garaagaraa qabu yeroo sana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jalqabsaniif kaasuudhaaf yaalee garbuu nyaata kuduraa fi fuduraa ruuzii fayyadamuu jechuudha. Inni kan biraa humnaa ol nyaachuunis gaarii miti. Fakkeenyaaf humnaa ol yoo nyaattanii garaacha namarratti dadhabbii uumuu danda'a. Dhibee garaachaa nama saaxiluu danda'a. Akkasumas namoonni dhibee garaachaa qaban daakuu dhiisuu danda'u waan ta'eef yeroo kan biraallee yeroo barii ka'uudhaaf jettan dhiibbaa isinirraa uumuu danda'a waan ta'eef yeroo suuraatti jechuudha. Kanaaf of eeggannoo nyaata garmalee nyaachuun gaarii miti jechuudha. Xiqqoo irraa fageessanii nyaachuun barbaachisaadha. Inni kan biraa fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee sa'a irrattidha. Fakkeenyaaf amma akkuma iftariin namoonni baay'een nyaata sa'aatii 3 yookiin 5 booda yookiin kan nyaatan yoo ta'e yookiin immoo yeroo hirribaa deemuun akkuma nyaatan rafuuni garaacha irratti dadhabbii uumaa jechuudha. Maaliif garaachi namni yeroo rafuuni boqota amma tokko jechuudha. Gadi bu'aa haalli daakumsa isaa jechuudha. Kanaaf namoota dhibee garaachaa qabaniif gaarii hin ta'u. Ganama foolii badaa namni akka qabaatu dhibee garaachaa akka qabaatu gochuu danda'a. Waan ta'eef kana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf tokkoffaa immoo akkuma nyaattan yeroo raftanii nyaanni isin nyaattan waan isin hin daakamneef barii yookiin immoo yeroo suuraa yeroo kaasan nyaata nyaachuudhaaf illee isin danqaa jechuudha. Yeroo sana immoo guyyaa baay'ee isin beelessuu danda'a, isin dadhabsiisuu danda'a waan ta'eef yoo danda'ame utuma yeroo akkuma faxxartaniin xiqqooma turte nyaata nyaattanii gaariidha kan jedhudha. Yeroo hirribaa fi yeroo nyaata keessanii xiqqoo at least sa'aatii lamaan tokko irraa fageessuu qabu jechuudha. Kanaaf akkuma jalqaba kaasee zayitiif qibaatii wanta hedduu ta'e fayyadamuun gaarii miti. Tarii namoonni dhukkuba garaagaraa qabdan immoo fakkeenyaaf dhukkuba dhiibbaa dhiigaa onnee kaleefaa ogeessota fayyaa deemtanii haasofsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas namoonni dhibee garaachaa qabdanii fakkeenyaaf amma asiidiin garaacha duwwaa irratti yoo dhangala'u dhukkubbiin qoma laphee jalaa fi kanneen akka gara bitaatiin dhukkubbiin nama gubaatiin qara laphee jalaa isinitti dhaga'amuu danda'a. Maaliif kun egaa mallattoo isaatti wanta addaa miti jechuudha. Maaliif asiidiin garaacha duwwaa irratti dhangala'u akkas ta'a waan ta'eef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Bishaan illee dhuguun gaariidha. Kan jedhuun isinii dabarsuu barbaada. Waqtiin Ramadaanaa kun waqtii itti uumaa keessan waliin rabbii walii wal argitanii akka biyyaattis akka dhuunfaattis rakkoo nuti dhufeef furmaata akka nuuf du'aa nu gootan isinii jenna. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. I hope ji'a tokko yookiin immoo guyyaan muraasni kun yoo darbee booda wal arginaa. Yeroo gaarii yeroo soomana gaarii isiniif haa ta'u. Nullee dhufnee isin jajjabeessinaa. Amantiin garaagara taanus Oromoon tokko yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Yeroo soomana Ramadaana gaarii isiniin jenna. Ammas irra deebi'ee Ramadaan Kariim jedha. Namoota jaallattaniif sheer godhaa. Dhugtaanaaf argituuti.